قنديستو حواس أورمو كان مويمين خبرجني أستركمو كيسنيف مكا كوري أورميا ميديا نتوركيتي غلطوما إسنجل سجنتان بشنن على باندي توكوما درجو تريات خنيم ولستو كانوار بداني artist bakkan Jokon Bulcha Hassan Muhammad akkasumas kanneen biroo kan hambate hundinuu hanga bariisaatti isin bashannansiisu nu wajjin jiru yeroo tokko baandii kanaaf hamine naqannaaf sagantaa keenya bifa kanaan kan deemu ta'a amma sagantaa keenya tokko tokkoon kan deemu ta'a sagantaa keenya akka milkaa'uuf ammoo dhaamsa tokko qabnaa jechuudha sagantaa keenya akka milkaa'uuf naamusni tokko tokko keenya waldandeewwan iddoon kun silaa galma guddaa ni qabaan inni kareessina turre akkuma beekamu sababa arafaatiin arabni baatii lama dura istiraahaa kireeffate jechuudha sababa kanaan istiraahaa guddaa waan dandeenye jecha dhiifamaa wajjin dhimmi kun dhimma hatattamaa waan ta'eef jecha istiraahaa kana akka tasaa ta'ee harkannee jirra kanaaf waldandeewuudhaan naamusaan waltajjiin keenya kun bifa miidhagaadhaan akka milkaa'u gochuuf gaheen tokko tokko keessanii murteessaa naamusni tokko tokko keessanii murteessaa waldanda'uun tokko tokko keenyaa murteessaa waan ta'eef xiqqaan guddaa raachisiqee xiqqaan guddaa kabajee akka waldandeenyuun dhaamsa isinitti dabarfachuu barbaada kanatti aansee eebbaman guddoo kan nuu godhan Sheikh Adam Jimma Sheikh Mahmoud Obbo Abdullahi Hussein yookaan Abdullahi Aliyyaa akka asitti na argamtanii du'aa'ii hawaasaaf nu gootanii kabajaan isin afeeraa naasimadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب يا لله يا واقع قوم من كيني واقع القرآن كي سجرا دندنتك يا رب أمتك الناف مرقى جراء يا رب بيقوم سكيتين وواكيتين يا رب مرقى أمته ورمو قلت يا الله ورميا را شرفت بدي يا رب شرف أمته ورموتي ورميا يا رب ديس يا رب أتجليتي قبدا وهم دجوين بيتا مفتاحه لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء جل جلت يا رب ونسلك تنجروا شرف ورميا يا رب قلت يا رب شرف ورميا قلت أمته ورمو مشردتك يا رب بيد ديس يا رب يا مفتاح قلت قوان كم نسقوا قبل الدين كم نسدن الدين قبل يا رب الدين كذي يا رب يا الله أمة أرموتي من قصة يا رب قلت وأنت على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب هذا السوء يا رب هذا السوء كهذا ما كان يلي دولة تمارين تبلا يشتغل رب الرهاباس هذا مو رب هاجابس خير رب هاجابس ورم ولا هاجابس ورم أفانت رب هاجول ورا نجات قوانين فولي ولينتر رب هاجول نجات سان دربت الرصاص رب هاجول هذا مو إساني رب هاجابس كم بفتنا رتبان هاجول ورم كذا 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 بار برتن هاجول ورا بني جري والجلد ربنا هاجول ورا ما تقول في جرب يقول في جرب هاجول ورا ما خدمان رتو ماري سنجا دبلو هم ده كيسا تكتام كده هذا ويد رب هاجابس خالد ده خراب من نسكت رب هاجابس خالد ده خراب من نسكت رب هاجابس ورميا رب هاجابس ورا كده ورميا رتو والدنيا ربنا هاجول بحق سبحان ربك أبان كنا رب تقول ميديا كنا ولا ولين نبتة بكان لو رب نقول ميديا كوني باتي جانا رغا مقالة دكتور الرجوار محمد ديبيل أبي أرتين أورميا سمي أورميا قرتين بنيسوم سيدا جلي أرتين نورا بنيسوم رب نقول وانو في إنما ولين ديم رب نقول رب إنما وانو في ولين ديم رب نقول
هاقول أبا كان ربي تكرم هاقول إذن الدنيا رسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام هندو غلطما حميد يرو تكما كنتو دينا durata ankore oromia media network riya hasaw banisa fi hala kayo waltaji kanadarati ibsa ballan kanani Abu Abdurrashid asitina be Abu Abdurrashid ummata oromo hawaasa oromo magaalaa riyaa guutuu haisnuu maqaa kiyyaa fi maqaa koree oromiyaa miidiyaa niitoorkinii waamicha keenya kabajanii iddoo kanatti nu argamuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isinin jaanna. Waamicha keenya kan marsaa sadaffaa kabajanii iddoo kanatti nuuf argamuu keessan irra deebi'eetiin galanni keessan bilisummaa haa ta'u isinin jaanna. Kana yeroo jennu Oromoo Miidiyaa Niitoork maaliif akka dhaabbate eenyuuf akka dhaabbate eenyuun ni beeka. Oromoo Miidiyaa Niitoork akkuma jaalli keenya obbo Jawaar jedhetti har'aan tana qilleensi Oromiyaadhaa bilisoomee jira. Akkuma jeesanitti bilisummaan Oromiyaa gama qilleensaatiin tan gad dhaabbatte tun akka hin dhaabbanne godhuudhaaf maaltu barbaachisa? Gumaacha hawaasni Oromoodhaa kan alaa kan biyya keessaa kan bakka inni jiru addunyaa tana mararratti miidiyaa kana cinaa dhaabbatee yoo hin utubne miidiyaan kun eebboota akka deebi'u beekamaadha. Maaliif yoo jenne diinni har'aan tana qabeenya qabuun qabeenya keenyaan miidiyaa keenya nurraa cufaa jira jechuudha. Nu kana maal godhuu qabna? Akka hin qaanoyne diinni keenya kan rifate kun akka deebi'ee nutti hin gammanne godhuudhaaf wanni nurraa eegamu maali? Jabaannee mudhii teenya hidhannee hamma dandeenyuun miidiyaa keenya kunuunsuun dirqama Oromummaa kan nurra jiru ta'uu akka hin daganneen gamanumaan isinii dhaamuu barbaadaa jechuudha. Bu'aa bahii miidiyaa kanaa eegee inni jalqabe ji'a ji'aan kana keessatti bu'aan inni buuse maali yoo jenne namootu gurraa qabdan ijaanis harkaa jirtan maali? Har'a seenaa Oromoodhaa tandiinni awwaalee dirretti baasee hawaasa Oromoodhaa barsiisaa jira. Qabeenya Oromoodhaa kan diinni itti taphachaa jiru, lafa Oromoodhaa kan diinni gurgurachaa jiru, kan hanga har'aa Oromoon hin argin akkatti dubbatu dhabe, akkatti iyyatu dhabe dirree baasee Oromoo dhageessisee Oromoon haqa isaatiif falmachaa jira. Barattoonni biyya keessaa har'aan tana falmaa godhaa jiran falmaan godhamaa jirtu taarree eegaltee miti. Bara dheeraadha Oromoon dhumaa jirti jechuudha. Bara dheeraa kana namni argaan turre isin beeku. Har'ammoo namni tokko yoo Finfinnee keessatti ammaa bokkuma feetettu rasaasaan rukutame yeroo san abalu du'ee jee gurra namuu buusaa jira jechuudha. Kun jechuun waan guddaadha. Waan salphatti hin ilaalinaa jechuuf hin barbaada. Kanaaf addunyaa kanarratti namni tokko namni gurra hin qabne namni waan gartee seenaa isaatii fi hojii inni hojjetu isaaf kan hin himne bakka takkallee gahuu hin danda'u. Nulleen har'aan tana miidiyaan kun kan bakka jiru kan biyya keessa jiru kan ala jiru wal garsiiseeti wal barsiisee akka miidiyaa kanaatti wanni hundinuu yoo ka hojjetamtu taate akka bilisummaa silaa barbaannu sanillee argachuu dandeenyu mamii qabnu jechuuf hin baanu. Maaliif hiikkana ta'e? Wanni nam tokko hin dalaganii fi wanni gamtaan dalagan galman geessu. Kanaaf wanni Oromoodhaaf barbaachisu maali? Tokkummaa qabaachuun. Tokkummaa qabaachuun galmaan nu geessu, kan galmaan nu geessitu yoo tokkummaa qabaanne qofaa jechuudha. Yoo tokkummaan hin jiraanne galma kan geenye beekuun barbaachisaadha. Obbo Abdurrashid itti gaafatama Yafaanoo walii qabaa koree OMN Riyaad galatomaa yeroo takkaamine Abdurrashid. OMN TV. OMN TV.
OMN TV. Oromoo waggaa dhibbaa wayii fi gartee gabrummaa jala turan waan gartee OMN dhaabbatee ji'a jaatti nuu fide gartee achiin dura wanni nuu fide tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf TV'n Oromoo ta'u hedduutu jira. Fakkeenyaaf ka biyyarraa darbufaa jira. Maal jedhanii ka biyyarraa darbu sanii waggaa gara 23 biyyarraa darbu jira. TV qonnaa jedhaniin biyya keessatti. Gartee akkasii akka nurraan ta'ani kunni hawaasni Oromoo guutuu ni jaalata. Maaliif bu'aa gartee sagalee uummata Oromoo ta'ee waan uummata Oromoo guutu gosaan amantiidhaan kutaadhaan waan addaan hin baasneef dhaabbilee Oromooti waan addaan hin baasneef waan jiddu gala gartee uummata Oromooti ta'ee nu dalagaa jiruuf kanaaf jecha hawaasni Oromoo illee hin jaalata nullee hin jaalanna illee hin jaalata akka mataa kootitti illee gartee bira dhaabbachuudhaaf dhaamsiin gartee hawaasa Oromoota Riyaadiitii fi ka addunyaa jiru guutuu illee dhaamu akka itti ijaaramanii gartee buusii ji'aa ofii buufatanii miidiyaa keenya kana gartee timbisanii ol qabanii jecha gartee OMN TV. OMN TV. Ya ilmaan Oromoo tokkummaa 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 ya ilmaan Oromoo tokkummaa. Kumar